Barsiisuun ijoollummaan dagatamnaan baay'een boodan qabamu ganama gadhiifamnaan maatii miti hawaasa miidha duraan deegamnaan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha ma ba'd. Barumsa keenya shanaffaa waa'ee fuudhaaf heerumaa akkamitti qananii jiruu manatti geenna saniif ilmaan keenya qopheessuu irratti barumsa afuraffaa keessatti akkamitti qopheessinaa ijoollee teenya baranne qopheessuun ammoo hagam takka jabduu ta'uu eega wal garsiifne barumsa shanaffaa kana keessatti dhaamsa haga tokko osoo isaanin fuune dura osoo isaanin heerumne dura dhaamsa haga tokko ka dhaamnuufittu jira. Dhaamsi sun ka tokkoffaa wanni isin hojjetuu heddan kun fuuni kun heerumni kun ibaada rabbiiti beeka. Ibaada rabbiiti beeka. Ibaada rabbii jechuun isii tana qofaa miti wannummaan namni muslimaa hojjetu hunduu ibaada. Nyaanni kan kee yeroo waan gaarii niyyattee nyaattu dhugaatiin dhugdee yeroo waan gaarii dhugdee nyaattu hirriibni kan kee yeroo waan gaarii niyyattee raftu wanni itti hojjetu tun irra guddoon ibaadaa sii taati. Fuuni ammoo keessattuu adda ibaadaa addaati. Fuudha kanaan rabbi dhihaata, fuudha kanaan rabbiin guddaan si jaalata, ibaadaa rabbii guddotti deemaa jirta beeki ibaadaa saniif qophaa'ee niyyaa kan kee tolfadhu. Ibaadaa eega taate namni abbaan fuudha kanan dandayu bahii isaatiif rakkoo isaatii moromee wal qabatu wal rakkisu waan kana tokkollee hin danda'u fuudha hin danda'u narraa dhiisaa ka jedhu ka taatu ibaadaa rabbii firraa dhiiftee beeki. Waan rabbiin guddaan siin jaalatuun ka rabbii guddatti si kaleessaa ifirraa lakkiftee beeki wanni ati dhiifte kun ibaadaa rabbiitii beeki jennaan. Ibaadaa keessallee ibaadaa guddoo. Namni tokko ibaadaaf qulqullaa'ee masjida galee yeroo hundaa salaatuu soomuu qur'aana qara'ee ibaadatti citu'uuf fuudhee ilmaan horee ilmaan ifii guddifatu rabbi birattamturra caalaa beektu. Ibaada cituun sun waan xiqqoomsila. Namni addunyaa guutuu mashguula addunyaa kana ofirraa dhiisee ibaadatti fuula deebi'ee ibaadatti if kennee halkanii guyyaa rabbii ifii gabbaree fuula achi deebi'uun waan guddoo. Sanii wajjiin fuudhattu irra caalaa beekama. Nama ibaada cite, ka salaatatti cite, ka sooma cite, qur'aana qara'u cite, ilmi baratu cite san nama sanirra fuutee ilma dhaltee ilma kan kee karaa gaarii irratti guddifatu irra khayrii qabaa beeke rabbi biratti. Fuuni kun eegatti seente wanni isaa hunduu ibaadaa yoo itti waan gaarii itti niyyatte. Suuqa dhaqxee magaalaa dhaqxee waa bituun ibaadaa, waa fiduun ibaadaa, mana qulqulleessuun ibaadaa, mana kana keessa dalaguun ibaadaa, wanni itti irra jirtu martuu ibaadaa beeki. Talti haga kaatii mana keessa olii gad deemtee waa qulqulleessitee dhihana dhaabdee ijoollee qopheessu. Wanni kun hunduu ibaadaa beeka. Ibaadaa rabbi irra jirtaa beeka. Akka nama salaata irra jiru, sooma irra jiru keessa jirtaa beeka. Ibaadaa rabbiitii beeki. Rasuulli Rabbi alayhi salaatu wassalaam guyyaa tokko dubbatanii وفي بضع أحدكم صدقة lamaan keessan dhiirsafniitii walin rafuu walin dhaquu keessa walin dhaqiinsi kun sadaqaa beekaa jedha. Akka nama mallaqa baasee sadaqateeti. Namni mallaqa baasee sadaqatuun kun injabaatti hin beektanii. Akka yoo namni mallaqa baaftee ka sadaqachuu hin dandeenye taate niitiin kee hojii rafuu dadhabda, dhiirsan kee hojii rafuu dadhabda sadaqaa jechuudha. Tana ajabe uummanni yaa Rasuula Rabbii akkamumatti niitii teechi nyaachisuun sadaqaan hin jedhi, uffisuun sadaqaan hin jedhi, waa bituun sadaqaan hin jedhi beekne garuu waliin rafiinsi kun maalumaaf sadaqaa ta'e meenuu hin jedhani nun galle dubbiin tuni. Akkamiin sadaqaa taate jedhanii fedhii keenya nu barbaade nu qanani'e maalumaaf sadaqaa taate jedhanii gaafata Rasuula Rabbi alayhi salaatu wassalaam. Waan Rasuulli Rabbi jedhee deebise beektu TV gabaabduu takka deebise. Maal jedheen?
sila namni tokko yoo waan halaalaa kana dhiise bakka haraamaa dhaqee wajjiin rafe intalli takka yoo ta'a dhiirsa fi hin tahin nama biraa haraama wajjiin rafte ni dila oofti moo dila ooftu jedhee gaafannaan ni dila oofti jedhanii dilii jedhanii haraama. Eega sun haraama taate kunis ka rabbiin guddaan irra deemte waan rabbiin guddaan hojjedhu jedheen hojjette akkaataa rabbiin guddaan hajaatante itti fixadhu jedheen hin fixatanii saniifuu sadaqaa taatee fi ajirii irratti argatanii. Tana qofa aanuu rabbi biratti ajirii hangeetu argatamee ilaali. Tun qofa yeroo hundaa sadaqaa si taate sadaqaa hagam geettu si dura dabree aakhira si eeggata ajiraa laali. Waan kana yoo fuutan malee argatu dandeettu ammoo sadaqaa guddootan argachuu dandeetta. Fuuni khayrii tana qaba. Fuudha irraa akkan balfin, fuudha akkan jibbin, fuudha akkan ulfaan, fuudha jaalanneetti haa deemnu. Dhaamsi lammataa kaa ilmaan keenyaa nu dhaamnu, bolowwan keenyaa dhaamnu nama fuudha barbaadu, intala heeruma barbaadu, rabbii guddattu qarqaaraa beeka, qarqaarsa rabbii qabanii beeka. Rabbisi qarqaaraa beeka. Yoo namni jabaan tokko waan ati hojjetu jirtu kana namni waan sammuu xonnoo guddaa qabu bona dhufee si qarqaara si jedha gammaddu beektaa. Mana ijaaruu jirta, mana tolchaa jirta fakkeenyaaf. Nama fuundii ka mana ijaaruu beeku tokkottu. Aboo dhufee si qarqaara guyyaa sadeen takka mee hayyama qabaa dhufee si qarqaara si jedha gammaddu beektaa. Fayyaa dhabdee fakkeenyaaf bakka takka madooftee madaa kana yaalaa jirta. Nama hariyaa hankeetii ka doktoraa kamana yaalaatti gala deemu tabboon sirra haadhi qomee wasi qarqaaraa haa itti gammaddu beektaa. Waan kana agarsiiftee karaa sirnaatiin si hidhee si bareechisee qorichi si dibee haga wanni kun si gammachiiftu beekta. Yoo egaa si ka daldalli si jabaatee meeshaa eessaa fida eessa buusaa akkam godhaa akkamitti bahaa si dhibi. Namni saahiba kan keetii ka daldalaan beekamaan tokko aboo torbaan tokko boqonnaa qaba si bira dhufa waa'ee daldala kan keetii sanillee irraa waa si qarqaara siin jedhe haa gammaddu beektaa. Waan biraa dhiisi yoo si kompuutarri manas si rakkisee rakkoo guddoo keessa jiru yeroo hundaa kompuutarri wal hidhee deemu akka gaariitti vaayirasa seenaa kaan gamanaa rakkatte namni tokko kan muuxannoo kana qiyaasa malee qabu kan banii guddaa keessa hojjetu kan hariyaa keetii aboo torbaan tokko dhufee isin bira taa'a waan kompuutara sanirraa hammaata illee mee qopheessaa waan maraasii sirreessaa jedha haa gammaddu beektaa qarqaarsanii yoo rabbiin guddaan si qarqaara siin jedhe hoo. Namni si qarqaaru kun rabbii guddaa beeki. Allahu akbar. Allahu akbar. Eega rabbiin guddaan si qarqaare maalumaan rakkattayyuu dhe'ati. Wallahi haganumaafuu waan silaa heeruman. Haganumaafuu waan silaa fuudhan. Qarqaarsa rabbii guddaa kana waan hunda keessatti beeka. Fuudha keessatti si qarqaare, horiin si qarqaare, ilmiin si qarqaare, nagayaan si qarqaare, fayyaan si qarqaare. Haalan si qarqaaree, xabi'aan si qarqaaree, si qabbaneessuun si qarqaaree, nama jabaa si godhuun si qarqaaree, si duraan dallalu xabi'aan kee si jirjiiruun si qarqaaree, ba'aa guddoo manaa tana baadhatuudhaan si qarqaara rabbiin guddaa subhaanahu wa ta'aalaa. Yoo rabbiin guddaan si qarqaare, ba'aan tun si miituu beeki. Wanni sagantaan ati deemaa jirtu kun hunduu sagantaa qanani'ii si tahaa beeki. Kanaafuu qarqaarsa rabbii guddaa kan akka hin dhabne qarqaarsa rabbii guddaa kana waliin haa barbaadannu. Daliilli qarqaarsa rabbii kanaati. Kan nama fuudhu rabbiin isa qarqaara akkuma eessaa agarre. Hadiisa rasuula rabbii alayhi salaatu wassalaam kan imaamu Nasa'iin kitaaba fi keessa odeesse Tirmidiinis kitaaba fi keessatti nu odeessan rasuulli maal jedha alayhi salaatu wassalaam thalaatatun nama sadii حق على الله عونه نمسدي كركارون ربي إفرك هاي جدي نمسدي نكركار جدي سدي تكو المجاهد في سبيل الله نوكر ربي كيسبه ربي في فكرني حجة عجر كلمته والمكاتب يريد الأداء نما قبرتشا سيد في جلابه بربادي قبر ما جلابه بربادي مكاتب جتشون أبو ملك حقناسي كنا وقرأكم تكون سكنا وقاشا كيسا كومشاني كان سيفيدا أبو نبي رسوم سينا حيينا في يده كومشاني كان دف كيدا لك حقني ويا ومدرك شاني كان أرقم سيسوف
نما كان ربي قد سكركارا نم يكون نما فود حلالا برباد حرام راتك فوف ربي قد نتو كركارا جدي بك مكاتبة سجلة لكين سيدتي نما لكين رجل لكي كان الأوب أنكرا وقولوني في الراباس وفان كان يقول جدا نما كان ربي قد سكركارا هذا اللي كان في الراباس كون كم دوبا نما فودا مرتفعة انت لهيرو مرتفعة حرام الراتب فمود اف ربي قد يصير أمت كركارا واسن الرتيب كركار ربي قد راغرين هونغرا أبامنا جنم السبي إمنا به ويا كان بوتو دلق أبوني أصون دردن أصون يفني أصون دردن أصوان همني جاء بوتو للدابي وجا بوتو للدابي جول لي في كندا ويا بيتي في وان سامر باج سقول إني تيساتي بيتي ذهب بيتي جمّ كيسي هل كان ويا هجتي دلقونتون وأنا من دلقوني تسلا وأنا من دلقوني تسلا أمو كركار ربي وان كيسي جروف نولافتي الحمد لله رب العالمين دبرتين تنو نالبي جاء سجل المجراك سباتي ده أكني بدأ بيتن بقى كسين قدوم بيتن فول وكسين تين سو كسين جبدوم بيتن ركوتن هندك سدبرتي جاء سجل جرات باتي ميو واسطي هدان يو وافدني جراك سكايان وانت كو كيلو تكونجيني ويا هكذا باتشو نديت بيتا تقولي بعض نديت وان نفكن كي ترى على فيديو سكاي كايان باتشو نديت أبدا قبات أنا نو سيرة تدانو دعاء كيلو سدي فيديو سيرة تدامي هكذا يوم دعاء أنا باتو نديت بيتا دعاء كيلو سدي فيديو جرانا سينا ولين رفتا ولين أولتا ولين كاتا ولين دينتا باتشو نديت نديت أبدا كرو إسيلا أكسب بعد أتى أصوتك كذا تبنجل هجم ركضتي هجم تنكمتي ونقول هندو كرس ربي تسلاونا من الدوميتي كرس ربي ديسة ده أحسن كيس أكسين جبتون بيتا دو أكرري تدي بيتشو ده يوجو سبحان الله ديتي هل كان الريبة أبدأ كسبتي كاتي وجي وريسنا داريتي كل ليستي ولي ركضتي أوافته هوسفته نياتشفته ونقول هندو كرس ربيتي كرس ربي ودون تيني سلا والله نمون دندف نمو كل وديسه مجان توكو يجولتي كو ركوسته باسان قبته باسان كونغراني ساعتي وني بها قياس ملي اجوفتي وسودي مدوبو يا فرتي قال لك ساعه باساتنا أجادو ونمن هندو فنان قبطها هاتي وان أمني فنان قبطو كان ويا راجل جيتك براتكيت ويا تان تولي شمتتان فتيار كان ديك إذا بردونين بيتني مشين ننجرو يرودي تسوي دفتي ويدي سعادتي مجاكي يا بريدة نفنيسا أرقاوة والنساء هندي بريدو فارسا آجتي جمد دون ما تكون تندكين بيك واني أمتا أجاواسون يستني أرقوفتي حكمة ربي مي والله كارسر بينجرو جتني والله نجرا أصلا كارسر بينجراتني والله كسين ندي توجيه من الجنة سلا كارسر ربي جرا كارسر ربي كان ولي هامر بعدن ربي مدن كارسر في نواهيروتي كارسر ربي كان أكارجنو جواني هندي كنا فود أفهاكو بوفنو هيرو ما أفهاكو بوفنو دبرتين تين هندو دام سيسدفع كانوا ولي دامنو هاتك فمنو أصون فون دورا أصون هيرو ندورا هم ترى هاتك فمنو بيك حقوما أتي هم ترى هاتك فمته نيتين تنتي تستك فمتي بيك
haguma ati hamturraa tikfamte niitiin tantee tikfamti. Haguma hamturraa tikfamte fuudha kan keetiin qananii taabeeki. Gaafii qormaata godhame keessatti waan argan namni osoo in fuudhin osoo in heerumin hariira dhiiraa fi dubartii barate eega fuudhee eega heerumtee guddoo heerumaa fuudha saniin hin qananiitu. Inni jiruu biraa barate san dura ta nama hedduu barate ta fuudhaa saniin hin qananiitu. Akkasuma namni waan hamtuu laaluu barate viidiyoo hamtuu filmii hamaamaa namni daawwatuu barate jiruu fuudhaatiin jiruu heerumaatiin hin qananiitu akka gaariitti. Kana hunda waan hamtuu hundarraa haa tikfamnu akka qananiin fuudhaaf dubartii fuudhaaf heeruma kennaa sun qananii guutuu nu taatu. Lammata akka dubartiin teenya hamtuurraa tikfamtu akka dhiirsi keessan hamtuurraa tikfamu hundi keenya hamtuurraa haa tikfamnu. Hamtuu hundarraa haa tikfamnu akka Rabbiin guddaan nu tiksee warra keenyallee nu tiksu akka ammallee ni'maa Rabbiin guddaan nu kenne kanan qajeelatti qananiinu ibaadaa Rabbii haa heddummeessinu. Yoo Rabbiin guddaa waliin nu qananiise Rabbii sanii sujuudu haa qopheessinu. Waan ajabaata sujuuda irratti argame bara 2006 qormaanni godhame tokko waan jedhu waan elektiroonikiyaa ta'an mana guutte kun kiisha namaa telefoona kee jira, TV jira, kompuutera jira, waa hagamtu jira. Wanni hunduu elektiroonik. Wanni kun hunduu nafa namaa kana guutti jedhan. Qooda elektiroonik tokkoon nafa namaa seena. Wanni nafa namaa seenisu yoo bahuu baatti dhukkuba namatti haa boodarra jedhan. Dhukkuba kan hayyoonni Oroobaa keessatti irra kaayanii qormaata godhan. Dhukkubni kun maali? Wanni kun akkamiin dhufti? Ammoo akkamiin bahuun malti? Oofanii karaan tokkichi waan nafa kan keesseeni guddaa kana kan elektiroonikaa kana akkaataan atiifirraa alatti baaftuun gajjettee mataa kan kee lafa kaayuu jedha waan jabdurra sanu akka lafaa waan jabduu gubbaa sujuudu jechuudha. Sujuudu jedha. Harkaan lafa qabattee jilbaan lafa qabattee addatan teetana lafa kaayuu jedhan santu waan elektiroonik tan hundas keessa yaasa. Subhaanallah. Ilaali. Amantiin tun qabdu. Ijaaza amantiin tun qabdu guyyaarraa yoo haasawan wadhuma taatii miti wallah. Haarawattu baha guyyaan. Kanaafuu ibaadaa Rabbii haa heddummeessinu. Hamtuu hundarraahu haa fagaannu. Dhaamsi afraffaa kan ilmaan keenyaa dhaamnu osoo hin fuudhin dura osoo hin heerumin dura beekaa haasofni dargaggeessi baay'een haasawu dubri hedduun haasoftu tokko osoo fuune dura laalii waan kana beekuu qabdaa baratuu qabdaa dubra wajjin haasoftee wajjin deemtee wajjin raftee waan kana qajeela sii galuu qabdii yoo osoo siin galin itti seente heger rakkatum malaa. Namni iyyuu hatta lamaanumaa wal fuudhuu barbaadu kunu dura wal arguu qabaa walii taana moo waliin taanu wanni keenya walii galti moo waliin galtu waan maraa dhadhaan keenya walii gal wal baratuu qabnaa wal haga keessatti wal baratuu qabna jedhan kun kijibaa beeki keessattuu wanni walit dhaqiinsa dubartiif dhiiraa barumsa guddaan barbaachisu. Uumamaan namni hunduu waliin dhalata. Ilmi xiqqaan tokko yeroo dhalatu takkitti madhalate osoo namni tokkollee leenjiin kenniniif osoo barumsa tokkollee fudhatiin takkitti madhalateen haadha barbaadaan beekaa misuufatee harma barbaada. Takkitti harma afaan isarra kaayaniin itti goggoga. Eenyummee korsiisan kenneef leenjii kana isa fudhate namni akka rizqiin isaa wanni nu dhugu achi keessa jirtu
akka ammoo bifa xuuxuun saniin keessaa gabbaafatan eenyu barsiise kana mee kollee korsi kana kennee mucaa xiqqaa irratti kan antara xiqqatee dhalatara rabbii guddaa uumate ammoo waan kana barsiisee waliin uume dhiiraaf dubartii waliin dhaqiinsi bifa isaa akkaataan tokko tokko kawaa bareechisu qaraatii namni baratu hin danda'a eegal fuudhin booda bifa kanallee bifoota baratu hin danda'a ammoo guututti gubbarraa wanni waan koorsii barbaachisaatii miti waan uumamaan namni martuu waliin dhalate jechuudha. Waan uumamaan waliin dhalate. Ammallee wanni namni addaan jiru baay'ee guddoo hin jirtu. Tunnaan taane san tunaa taate xabi'aa wanni namaa ta'u fuula wanni sii ta'u namummaa wanni sii ta'u malee gamni sun hagas mara wanni baay'ee addaan jiraan jirtu. Wanni hundi walumaa dhiyaatti. Wanni fagoo addaan jiraan jirtu. Tanaafuu Rasuulli maal jedha alayhi salaatu wasalaam yoo dubartii wayii si jaalachiifte niiteen deebi'i. Haga tun qabdu tunis hin qabdu waan addaan jirtu hin qabdu alhamdulillah jedhee niiteen deebi'i. Wajjin rafii Rasuulli alayhi salaatu wasalaam. Kanaafuu wanni amma jechuu barbaannu haasofni waa'ee kanarratti haasawamu kun faranjiin keessatti oma jabeessitee guddiftee haasoftu kun waan jiraatii miti. Waan jiraatii miti. Kun si sobee haraamata akkasiin seensifne. Dhaamsi shanaffaa kanuu ilmaan keenyaa dabarsinu eegaltittu waan hundarra jabduu beeki. Waan hundaa eegaltittu jabduu. Fakkii isin beektan tokkoon isinii godha. Hujii namni hunduu hojjetan beektan. Yeroo hujii haarawaa tokko kan banii haarawaa hujii haarawaa deemtee eegaltu guyyaa duraa santu irsi jabaata. Torbaan dura irra jabaata torbaan lammataa hagasumara laafa. Jiini lammataa hagasumara laafa. Waggaan lammataa hagasumara laafa. Haga yoo zamana dheeraa hojjette waan hujii hojjete yoo itti finseene takka. Hujiin tun sii laaftee nafni hankee baratee wal qabatanii waan arge halkan nuhi hojjetu namni waggaa 40 bakka san hojjete ka amma nama guddaa hujirraa taa'u isa ka ijoollee eegale hujirraa taa'u waa xiqqoo irraa hafamu nama kanattu hayyama fudhatee torbaan lama taatuuf sadi taatuun beeku biyyi isbeendee boqonnaa halkan hojjenna hujii halkaniiti. Halkan gara sa'a lama sadii kanatti nuko hujii keessa jiru isa kan wajjin dhaabatu garre torbaan tokkoffaa torbaan duraan dhumin namu ajabe. Maal jedhee nama maal uftatin hayyama qabdaati boqonnaa kee jirta. Bara boqonnaa deemee boqonnaa naa ta'uu dadhabee torbaan tokko kana deemee tuutira torbaan san keessa deebi'ee as deebinaan ammoo rafuun dadhabee jira yeroo hujii tiyya ga'ee nafni kiyya hunduu barate rafuun danda'u lafti na dheeratte sa'atii na dheeratte na dhumu dide isin kana isin argu hujii tiyya tana argu bakka kana argu bakka waggaa 40 dhaabatu wanti koomiti bakka tana hunda yaadee isin hunda si yaadee waan asii dhugan buna dhugan kan hunda yaadee haasawa asii hunda yaadee dhufee jedhe ilaalume salkanii namni tokkollee kan mallaqaa kennuuf hin jiru akkasa hujii keessa hin jiru dhufeetu nama qarqaaree haga yeroo dhubattochi haasa'ee deemee jechuudha. Hagas takka namaa laafti jechuu kiyya amma eega takka baratan wanni marti jiruun banaatis akkas eegaltiit irra jabaata ji'a durattu irra jabaata waggaa duratti irra jabaata waggaan lammataa hagasumara laafa waggaan sadaffaa hagas irra laafa waggaan afuraffaa hagas waggaan kurnyaffaa akka digdammaffaa hagasumara laafaa beeki akka hojii saniiti tan haqiiqaa waan nu marti kennaa gara namni fuuta hundi keessa nu beektani rakkoo hiikinsaa Maraakiza Islaamaa kan biyya Faranjii keessa jiru kan yoon irra deebi'ee ilaale hiikinsi namni wal hiiku xalaaqni waggaa duraa keessatti irra hedduu harka 190 waggaa duraa keessa wal hiikanama. Namni fi hiiku waggaa duraa keessattuu gara ji'oota duraa keessatti hiika. Achi bira dabarraa rakkoorra dabree beeknama. Kanaafuu yoo yeroo ati fuute rakkoon si mudatte yeroo ati heerumte rakkoon guddoota akka si mudatte beeki garri duraa nagayaa beeki sheexaanni si hin fakkeessin ta'ammaanuu rakkoon si mudatte fuuldura rakkoo hagan guddoo si taate mee'oon akkasii jirtu amma isiinuu dubbiin rakkoo akkuma hojii saniiti fuuldura ammoo nagayaa taatii beeki yaada kanaa kana fudhadhu yaada kanaa kanaan sammuu kan kee buuti
ديكو غفو تك غرو دراحنا ترغم ملتي امو غفو كان رايوتي دبره دوبني نغايا بفكنا يادي يورا كونتي تكون تكسي مدتي راكوسا كاميت إلى دبرنا بحر نغايا بدي تدوبا سندقني دا وفتين نغايا جرات اوف أكملت ركود رات نرى دبرة ولي يالي هنقول البنكين نعم سحاجة كنا رات بنو سكينة كشنف على مني أكدام سكون أمو كراك كله دان جرة وبلوان كنا وبلوان تنا المان كنا ورفونا بربادو كهرو بربادو هديو نوجي سكوفان بيتي أما اللي فيدو أبدتها هندك إن ربي مدان جروت يعني جروك أنا منو بدأ جروك أما تشوف منو بدأ ولي قلت تجدو تنكاي لسفنيتي هند جدو ربي أرارك هاي نجايك هاي جم تشوك هاي جالك هاي رحمتك هاي هندك إن ربي خير لتمري ولينو إرسي كاتبانو أي شيء جنات فردوس كيس ولينو هكذا حاجة برون سكينك جهفا كيس والجينو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ناني نملك سي دنيا ديني ركوبا لو والقافة إيافة كم توماني رحمة ما كيسناني نملك سي دنيا ديني ولي قلي دلو تفكي توني رحمة ما كيسناني نملك سي دنيا ديني بريكم كان ولي في عنو ولي نيانو كم توماني رحمة ما كان كيديني نملك سي دنيا ديني يا ربنا سكرنا كما تشوبي لماني رحمة ما كيسناني نملك سي دنيا ديني دورتكم ما دوني قوة إسلام جبسي قلبي أمة قري ونردان فكسي جد أمة إسلام هدوين جريكسي ركوب بايم بودن كابا موغانا مغادي فمنان ماتي متي حواس ميدا دوران دي كمنان بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد لنجيتنا تافودا فيروما وهي كميتي كانني جرومنا تيجينا ولنبرتا أجدو لنجي سنة تفوفنا برونس كان كارباكون إسكا أفرف فآتي كتوقفا كيستي فوني ربي بلتي كبجاهكم جيتو قبادو بني كلمتا كيستي مرتين فودا هو مالي دبني كسدفا كيستي مالف علمنا ما فودا دبني كأفرف كان كيستي فودا سنيف أكمتي ترجع جيسف شمران كينا كمتي كوب إسنا برنا فودا سنيف جتشا أكملتي المان كين قب إسنا برمس أبدا كنا كيسة يوروب إيجله ولين برنا قب إسنا كمان نمني توكو وان جبدو تكهجت أوف قب أو في سبر باجسا لينجي سبر باجسا أصول لينجين لبو قب أو في سبر باجسا إملا تكهو ببيدي مجدته إن قب أوفتا وابتتي قبوفتي بس بورو قلالتي كيرو رودوتي فكالالتي واسبر باجس فيزا يوجراتي فدتي تيكي تمرتي وهاغم ولتي فقب اسي تبر غيادي مساسا روسونتين سندورا يرود ايرتو قبوفتا قب امبالانسان وني توكيو قبوفتي سي تولتي سي لافتي غفو إساكي إسي كيسي جرتوس إراغورو دنديتا يو غفون سيمو دتس أبسو في دنديتا يو قب إيمالي أمو أرقو ما بوكوتو نديمتا غلغلنا بيدينا كويو سنجدان سي جباتي بكراقا باتم بيتو وانتو كل ونهرتوها سياركا ولجيتي قب إنتون لبو إلمنا ما قب إيسو مالتون إيقاتا مال الديمو جرا وين هندو لنجيك بدين بيتين هجيتك يا روسينتو تربان دراسن سيلنجيسن سيكوب إيسن جتشو جيسن أتهجتشو دن ديوف سيكوب إيسن وامبر باجي سيرا بكسني سيكاسي سني را كويو تسيه مني وان بكا وان هجاتي كباتو كبدو سيه مني هجي إف سيكوب إيسن جتشو كوب آوان توقف نمني راكون مدتي
osoon qophaa'in fuudhatti seenna heerumatti seenna. Hegar hiikan maal taatire rakkoo taati. Fakkeenyaaf boqonnaa deemna haa jennuume. Boqonnaa deemna jettee waggaa tokko eegi hojii hojjetteen booda ji'a tokko takka 7-4 hayyama qabda. 7-4 kana ilmaan kan keetii himtee warra keetii himtee biyya isaan deemuu jaalatan bashannana baay'ee qabdu biyya bareedduu wayii biyya san deemnan jettanii ji'a hagam dura saganteeffattanii tikayita murattanii waa hagam qopheeffattanii meeshaa hidhattanii namuu shaanxaa fi qopheeffatee gammadee namuu if qopheessee deema boqonnaa kanaaf. Silaa amma laal beeqanani silaa boqonnaan maaliif qopheessuu kana barbaachifti boqonnaan wanni nama rakkisaa guddoon boqonnaa keessa hin jirtu wanni hojjetan hin jirtu wanni qananii. Akkasuma jabeenna le'eef if qopheessuu nama barbaachisa. Jabeennaaf if qopheessuu nama barbaachisa. Fakkeenyaaf qabsoo haa jennuume biyya teennaaf qabsaa'uu qabna bilisaa'uu qabna gabrummaa fi cinqii fi hidhaaf rakkoo kana ofirraa kaasuu qabna jennee fakkeenyaaf kanaaf murteeffane namni hangi tokko waan kanaaf nama qopheessuu qabna. Qophiin tun maal leenjii waan jedhamu kana asirraa fuutee nama kana naannoo moonan leenjii jiru geessite naannoo biyyoolaa geessite achirraa biyyi seensiftee achirraa hidhachiiftee leenjiftee eegni qophaa'een booda waan hundaa barsiiftee garsiiftee hojiirra geetta. Leenjii kana keessatti namni kun waan deemuuf kana haalan itti amana haalan jaalata rakkoo isii keessa jirtu san duuba baadhatuudhaaf qophaawa jechuudha. Rakkoon ta dhawamuu taatu, ta beelamuu taatu, ta rakkatuu taatu, ta hidhamuu taatu, ta qabamuu taatu, ta ajjeeffamuu taatu. Wareega hagana guddaa kana hundaafuu qophaawa jechuudha namni kun. Eegin akkas qophaa'ee waan baay'ee hojjechuu danda'a. Rakkoo ati qopheessiteef qofaa miti ta'ati ittiin himin hedduu inni ofirraa eegee keessa bahee dabaluu danda'a jechuudha. Yoo fakkeenyaaf namni waan tokko osoo qophaa'in itti seene takka waan qophaa'eef malee waan birootti seene ni miidhama. Mee fakkeenyaaf warra lamaan san wal haa dabarfannu. Ijoollee nama 10 isin milkooftanii boqonnaa deemtan jetteeni itti himtee ji'a hagam dura qophaa'anii if qopheessanii gammadanii shaanxaa fi fudhatanii dirree xiyyaara dhaqanii biyya boqonnaa san deemuuf tormaan sadiif. Ijoollee 10 tabiroo ammallee tunis nama 10 haa jennu. 10 tabiroo waa'ee biyyaatti haasofte, waa'ee qabsoo qabdu haasofte, waa'ee gabrummaan qabdu haasofte, waan gabri nu godhe itti haasofte qabsoodhaaf ijaarte. Isaanis maal jedhan deemnee biyya keenyaaf qabsoofnee lubbuu teenyaaf waan qabnu hundaa wareegnaa jedhanii saniif qophaawan. Maaliif qopheessan kun saniif qopheessan jechuudha. Kanaafuu lashii baay'ee isin barbaachisaa. Lashii baay'ee taphadhaa, galda'aa, karaatee seenaa, boksii seenaa waan hedduu leenjii hedduu fudhadhaa jettaniini waggaa tokko leenjiirra turan. Leenjii bifarra turan. Qophaawan jechuun afaan qalbiin qaamaan qophaawan. Ijoollee tanaa bakka tokko isaan lamaan dirree xiyyaaraa dhufan. Tunis nama 10 boqonnaa niyyatanii deeman walquman qaban. Kunis nama 10 qabsoof deeman waggaa tokko qophaawanii. Xayyaaraan kunis xayyaara addaa koree namni 10 tunis xayyaara nama 10 fuute tunis nama 10 fuute. Garuu wanni argame dogoggorri karoorri imalaa ka kennameef xayyaara dirree lolaa deemtu sanii bakka bashannanatti kennameef. Xayyaara bakka bashannanaa deemtus bakka dirree lolatti kennameef. Dogoggoran haa jennu.
ijoollee bashannana deemtu kaan fidee dirree lolaa gubbaa geessee lafa diidaa xiqqoo takka laallatee achi gabbu'ee kunooti gaaraa asseenaa jedhanii biraa baqate xiyyaara. Yoo isaan jedhan kunoogaa waraanni xiqqaan tokko achi taa'ee eegu jira waraana isin dhufa jedhaniini waraanni kun dhufee qeebalee ijoollee tan baqateeni yoo isaan xiqqoo baqatan diinni qaata dhufee bakka san weerare jalaa baqatanii ijoolleen kun waan kanaaf hin qophoofne bashannanaaf qophaa'anii rakkoo jirtu gartaafne hangam takka miidhamti ijoolleen tun beektu qiyaas malee miidhamti jiraachuu hin dandeettu xiqqollee baqaa halkan beelaa wanni nyaatan hin jirtu bakka irra rafan hin jirtu sodaa lola dhukkuba nama dhukkubsatee nama madaa'ee nama rakkooti wama nama rifachiisaa malee waan nama gammachiisaa tokko hin jiru. Isaan ammoo saniif hin qophoofne rakkoon tana. Isaan waan biraatiif qophaa'an. Ijoolleen tun biyya loltee bilisoomsuu dandeetti. Biyya bilisoomsuu dhiisii tafiitiifuu nagaa arbahuu hin dandeettu. Lubbuu ifiituu tiksuu hin dandeettu. Tafiitiifuu nagaan irraa deebi'uu hin dandeettu waan biraa dhiisi. Ijoolleen tuunoota duraan waggaa tokko lolaaf qophooftee waa hagam tolfattee if ijaartee waa hagam halkanii guyyaa gadoon mataa guuttee haaloo baana jettee kanaan ijaaramtee deemtu tun fidanii bahara gubbatti gandaqan. Lafa bashannanaa gaara koraan lafa taphatan waan taphatan meeshaa taphatanii wanni kun tokkolleen hin ta'uuf hin qophoofneef saniif. Bakka irraa eegaltu hin beektu wanni tapha silaa waan nama dhibaatii miti garuu wanni tokkolleen hin taatuuf. Maal saniif hin qophoofne si meeshaa sanii tokkollee hin qabdu waan wama tokko waan sanii mala tokkollee hin qabdu wanni bishaan gubbaa taphatan waan bishaanii tokkollee hin qabdu wanni gaara koranii haada gaaraatiif waan gaara koran tokkollee hin qabdu wama takka hin qophoofneef jechuu isiin tanaaf warri kun lachuu ni miidhama waan ajaba garta lachuu ni miidhama yoo ammoo duraan faallaa ta'uu baattee namuu bakka maluuf sanitti ergame hoo lachuu ni fayyadata uummatallee fayyada. Qophii jechuun hiikaa kana qabdi. Fuudhaaf namni tokko qophaa'uu qaba. Heerumaaf intalti takka qophaa'uu qabdi jechuudha. Qophiin hiikaa kana qabdi. Qophii jennee duuba bifa kamiin qopheessinamee waa sadii hin qopheessina. Qophii fuudhaa jecha sadii keessatti walitti qabnee gabaabsuu dandeenya. Tokkoffaa fuuni kun itti gaafatama beekii itti gaafatama guddaa baadhatte beekii jennee tana mataa isaanii keessa guunnee akka fuuni itti gaafatama dirqama guddaa tokko ta'e fahamsiisuudhaan ijaarra. Tokkoffaa. Lammata hoo fuuni wareegaa. Fuuni wareegama baay'ee si barbaachisaa leenjifna. Sadaffaa fuudha keessa waldhabbii guddoo jira. Waldhabbii guddoo tana akkamitti wajjin jiraadha akkamitti keessaa nagayaan galaa sirreeffatuu qabda sanirratti leenjifna jechuudha sanirratti qopheessina jechuudha. Waa sadeen kanarratti haa ilmaan keenya qopheessunume bal'inaan irra deebinee haalaan nuti duraatiin jala qabne maal jennee fuuni itti gaafatamaa mas'uulummaa wahii jira itti gaafatama dirqama itti gaafatama wahii si koree beeki waajiba si koree beeki haqa guddaa si koree beeki fuudhuudhaan fuuni qananii mafirrumaa namni qanani'ee bashannanee taphatee waan fedhe godhatu miti itti gaafatama yoo dur bakka feete bultu amma bakka feete buluu hin dandeettu mana kee buluu qabda. Yoo dur yeroo feete galtu amma yeroo feete galuu hin dandeettu yeroo on galuu qabda. Baroota jaba garta. Yoo dur yeroo feete hirriibaa kaatu amma yeroo feete hirriibaa ka'uu hin dandeettu. Duratti raftee ifirraa sa'a sagalitti hirriibaa kaata yoo hojiin kan kee gama guyyaa akka hojii deemtu taate yoo barumsaaf ganama kaganam fatuun ta'in keessatti intalti raftee ifirraa sa'a sagalitti hirriibaa kaati salaatee hirriba deebiti. Yeroo isiin mana ruumii fi keessaa gabbaatu
haati si'ii waan hundayyuu qopheessite mana bareechifte faxuura qopheessite wanni martuu kararra jirti guyyaa heerumteerraa sun hin jirtu tokko yoo dhiirsan kee sa'a 7tti ka hojii deemu taate sa'a 5tti hirriibaa ka'uusi qabata sa'a 5tti hirriibaa kaate mana kana qopheessite waan hundaa qopheessite buna isaatiif faxara isaa qopheessite waa hagam walirra keette wanni hunduu karaa fi gubbaa jiraatu si barbaachisa itti gaafatamni kana qaba dirqama qaban wanni qananii qofaa miti dirqama guddatti keessa jiru fuudha dirqama kana haa beeknu waa'ee dirqama kana keessatti rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam dubbatee kullukum raa'in wa kullukum mas'uulun an ra'iyatihi hundi keessanuu hujii rabbi isinii kenne jedhe hujii isinii kenne sanirraa rabbiin isin gaafatu jiraatanidha qormaata seentanii beekaa jechuudha ka qormaata isinirraa fuudhu ammoo eenyu rabbii guddaa kanaafuu qormaata rabbii guddaa kanatti akkan kufne ammaan irratti qophaa'aa jechuudha hundi keessanuu tiksaa jedhe tiksee hojjetaa jechuudha hujii qaba hujii waan itti kenne sanirraa rabbiin guddaan gaafatu jiraata nama hundayyuu jedhe rabbiin guddaan waan si kenne sanirraa si gaafatu jiraataa beekeedha rasuulli alayhi salaatu wassalaam manarraa si gaafatanii ilmarraa si gaafatanii niitirraa si gaafatanii rizqii isaaniitiif hojii isaaniitiif barumsa isaaniitiif nyaata isaaniitiif dhugaatii isaaniitiif uffata isaaniitiif waan kana hundarraa si gaafata rabbiin kana hundayyuu akkamitti akkan kufne qormaata rabbii san akkan kufne haa taanu jechuudha wanni namni osoon fuudhinni takkaan heerumin dura yaadu takka fuuni qananii jaalala yoo jaalalti jiraatte wanni hunduu ifiin qajeeltiin isii miti jaalalti waan jabdu jaalala malee fuuni hin jabaata jiruu manaa deemuun jaalala malee ni jabaatti garuu jaalalti tun humna 35 utubaa 35 ka jiruu manaa irra dhaabatturraa takkaa beeki jaalalti takka 34 hafe yoo jaalala qabaatte wanni hunduu naa guutamte hin jedhini 35 keessaa takka argatte 34 taan wali qabadhemu argadhemu mana kee keessa ni jirti moo hin jirtu irratti hojjetuun sirra jirte jechuudha yoo wanni 35tu wal gayuu baatte jaalala qofaa taate bakka dallansuun dhuftee jaalalti gabbuututti bakka lolli dhufee jaalalti gabbuututti walii kun mala addaan deemuu mala wal arrabsuun mala wal madeessuun mala waa hedduun mala jechuudha intalti yoo dhukkubsatte dhukkuba badaa jaalala qofaa yoo wanni taate jaalala achi dhumattee takkitti maan hiikee biraa deemuu mala isiinis akkasii wanni dhukkubsate yoo jaalala qofaa duraan taate wanni biraa ka dhoowwaa jaalala wajjiin kan jirre taate jaalalti dhumatte namtichaa dhukkubsate gattee biraa deemti yoo ammoo jaalala qofaa tahuu baatte wanni biraa hedduu wajjiin jiraatte hoo wal qabatanii walif goggoganii wajjiin jiraatanii wajjiin rakkatanii wal dhaalatanii bifa saniin rakkatanii quufanii qalani'anii wajjiin jiraatan jechuudha jaalala qofaa miti duuba itti gaafatama wal itti gaafatamni sun ka rabbiin guddaan sirra kaa'e namuu hujii rabbiin guddaan isa gaafatu jira dhiiras rabbiin waa irra kaa'e dubartis waa irra kaa'e qaba rabbiin dhiira fakkeenyaaf akka nyaachisuu obaasuu uffisuu kiraa baasuu waan silaa barbaachisee mallaqa ta'e hunda guutuu isii ammoo waajib rabbiin guddaan irra kaa'e mana keessa tajaajilu ilma quba qabaatu dhirsa quba qabaatu mana keessa tajaajilu tokko mana keessa hojjetaa tokko ammoo alaa hojjetee fida jechuudha walii yoo dabalaman wal jabeessiti jechuudha yoo tokko hujii fi dhiise ammoo bakka sanii dhumti yoo namtichi hujii dhiisee hojjechuu hin danda'u hojiin jabaattiidhee mana galee
موتما وانا تاكن توجد تاي موتما ايغاتي جيروم بدي بيك يو انت تبودا لغا دمالي انتو وما تنتيتون نجيتو تنتيتوما انس دلغتو قبا كجتو تاتي مني ميدمي بيك دلغتي من جنة رمو بيكا يورو ولي غلاني ركو من رفدو باتي تجاجل هجي اسي امالتو كحراما تهين كامنتين اسلاما ديدني كبرسيفتو تو ومن على حجته وجي غربرا كدخل وافوني برا كيس نجري حجتوني دنديت غرو يو إرسي جراتي ملك إنه حجتون كن كمان غرو تاتي مال غوتي ركتي سي يروتكم باتي يروتكم ديتي تيتي إلما فيك أنا وبرسيفتي إسي اللي ذكري ربي قوتي قرآن ربي براتي إفرا كنانيتي بريتشفتي مانا كيسة تيتي إفرا مانا كنا بريتشفتي تيتي هو سنتو رقاري يجو تهو باتيون دلق نيتوس ركون جرتو غرو مسؤول مجرا بيكا وانو كن درقا مجرا درقا مسان هاقود تنو اتقافة مجرا اتقافة مسون اتقافة مربي مدان نقافة ربي مركايت نقافة ربي سورة النساء كيست مال جدي الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله ربي سبحانه وتعالى الرجال إرتي قوامون على النساء دبرتي تجاجلا جد قوام جتشون نما تجاجل فانا رمتي نما كان قبق أباتو اتقاف تمني لين كيس جرو أمو اتقاف تما أسيد حجين كيس جرتو نما تكون تاع تكوي إسا كان تجاجلا كتجاجل سنين قوام على فلان جدا أبلو تجاجلا يجو أبلو كنا كدميجو أبلو كنا قبق أباتيجو اتقاف تما سافرتي نرتكس قوام جدا ربي قوام ما كندو هجي هجت دايجو قوام ما اتقاف تما اللي فرقت وجين قالوا اتقاف تما تاعني بلاشا منفرتني ميتي اتقاف تما لكي يادين ميتي تدبين هجي هجتي هجي انفرتيجو إسين فورا بافتة إسين سر رفته إسين سرتي وففته بريتشفته نياتشفته قبسته نجاك نتفي والسلانة ما يعكسها هنديو وان بهيته هي منا كنا نفا هنديو أدوسي ولين ركن كسيم متافي بكبسين هنديو أتجاسته اتجافة ما تجاجلا بفكنا فرتيجو قوامون الرب مداجل إسيتا اتجافة ما لك أباتا جرو تجاجلا وجه واسد دوبا اتقافتما تقفا بهي وانتهي مريو اتباسو يصير رومان ايجي اتو هورين قبدا باسو قبدا جريني اتقافتني كان كيتي بيك وان بهي تهي من هنا كيسيا بشان هاتاتو الكتريك هاتاتو وان برا هاتاتو وان كرامنا هاتاتو وان سلامر باچسي من كان ملك امر باچسو هنديو باسو سرتي واجبا بيك يسرت واجبا لما سدفع تربية سنة واجبة إلما كان كراجع ريت توديسون مدرسة جيستي مسجد جيستي إيمان جيستي لا تمرسيفتي أنا خير ريت تكستي كون واجبة كان كيدي أنت لو أنت نيتي أنت كراجع ري برسيفتي كراجع ريت جبيستي أما تربي برسيفتي كسين إبادة ربنا جبات تقولون واجبة كان كيدي واجبة كانوا أصول التنسين ندرك أباو في كمنا يوكالي يرو صلاة يرو صلاة وبعد قفان كيس قافة ربي مالف صلاة ودبسين جدا يو صومو بعد ربي ما صومو دبسين جدا قياف مترامو ربنا كسين جدا ما صومو دبتي نيتين تنتيتيس ما صومو دبسين جدا ربي ما صومو دبتي ما صلاة دبتي إلمي كان كيهو ما صلاة دبتي ربي سيقافة قوام بانا تتركون تقافة ما ملك نبوتو ربي مداسك كنيجو ملك نبوتو كرا غاري رتي تكسون
dirqama rabbiin guddaan sirra kaayee jiru. Intaltis akkasuma itti gaafatama qabdi. Itti gaafatama dhiirsaa qabdi. Haqa dhiirsaa tiksitee, ajaja dhiirsaa fudhattee, dhiirsaa gurmuu taatee, dhiirsa waliin dalagdee, dhiirsa kana qarqaartee waan dandeettuun bira dhaabattee waan hundaanuu gurmuu ta'uufi itti gaafatame isiiti. Akkasuma mana kana gaa hamtuu hundarraa tiksitee, mana bareechiftee, jabeessitee, ol kaaftee akka manni kun bareedu gootee ammoo waan hamtuu rabbiin guddaan hin jaallanne hundaa mana kanarraa tiksuun dirqama isiiti. Akkasuma ilmaan kana jabeessitee, nyaachiftee, uwwiftee, barsiiftee, jabeessitee, amaanarra jabeessitee, karaa gaariidhaatti jabeessitee abbaa wajjin guddisuun itti gaafatame isiiti jechuudha. Gorsi lammaffaa eegaa fuuni kun itti gaafatama guddaaf keessaa qabaa barannee fuuni wareegama baay'ee barbaachisaa qaba. Yoo wareegamni hin argamin fuuni garuu hin galu. Fuuni garuu hin galu. Intaloo intalaa heerumtee ilma dhaltee dhiirsa wajjin jiraatte yoo garte beek baay'ee wareegama dabarsitee beeki. Yeroo hagam tuffatamte, yeroo hagam arrafamte, yeroo hagam dhaanamte, yeroo hagam miidhamte, yeroo hagam waan haqa isiin irraa qabdurraa dhoowwanii waa hagam ka silaa mana kana isii diigsisu akkam jiruun manaatu hin diiganne gootee irra jabaattee wareegamni baanan kana jechuudha. Wareegama kennite. Wareegama kennite dhiirsa ifii kana qabattee ilma dhaltee ilma ifii kana guddifattee jechuun wareegama. Dhiirtis akkas. Wareegama guddaa nama barbaachisa fuuni. Namticha duraan osoo hin fuudhin dura mallaqa xiqqaa tokko baasuu hin dandeenye. Wamaa namaan kennine kanattu halkanii guyyaa baheetu waa bita. Gamana waa baasaa, gamana waa bitaa, gamana waa baasaa, gamana waa bitaa. Dhumarratti yoo hoteelaatu mallaqni isa biratti maal hafan. Wareegama waan martu. Yeroo hagam geettu baasee waan kanaaf yaaddee halkanii hagam bakka silaa bal'amni biraachis hundaa ifii dhaqee. Wanni kun hunduu wareegama. Wareegamni kun yoo jiraate malee jiruun manaa abadaa deemuu hin dandeettu beeki. Yookaan wareegamni gama lachuurraa jiraate isiinis if wareegde innis if wareegee dubbiin bareeddee deemu. Yookaan ammoo jara lamaan keessaa tokkoof wareegee tokko wareegne hin taphatu. Inni rankaayan yoo marhammaatti ni qabu rankaayan isiin ammoo wareega kee jirti. Yookaan faallaa. Fuuni wareegama. Yeroo garii fedhii tanteetirraa gabbuuta wareegamuudhaaf. Jaabir ibn Abdillahi radiyallahu anhu abbaan isaa karaa rabbii keessatti shahiida ta'e. Inni karaa rabbii keessatti duunaan dubra obboloowwanii hedduu dhiisee biraa du'e jaarsi. Mucaan dhiiraa isuma qofa. Haati dubra tanaan jirtu. Jaabir amma ijoollee dubraa tana akkamii guddisuu danda'a? Itti jabaate dubbii. Waan murteeffate aboo fuudhee intala dubra tana na wajjin guddiftu ta akkanaa tana fuudhe jedhe. Jennaan inni nama dardaraati. Yoo intala dargaggeetti intala shamarran dhaqee fuudhe hariyaa dubra kanaa taatii guddisuu hin dandeettu. Yoos maal godhe intala isarra guddoota dhiirsa hin qabne. Ta gannaan isarra guddoo ta dubra tana haadha taatee fi guddisuu dandeettu. Ta akkanaa tana dhaqee fuudhe. Guyyaa kaan isa ka bareedu maasha Allah ka ifu arge Rasuulli alayhi salaatu wasallam. Maal Jaabir maaltu argame jennaan bar Rasuula Rabbiin fuudhe jedhe. Akkam fuute jennaan intala akkanaa ta'e ijoollee qabdu akkanaa fuudhe mal jennaan. Abbootii nama dargaggeessaati intala sila heerumin maa fuudhuu dhabdee jedheen Rasuulli alayhi salaatu wasallam tasiin taphattu. Jennaan bar Rasuula Rabbii alayhi salaatu wasallam dhugaa dubbiin sila akkasuma lubbuun tiita bakka isan feetii garuu wareega baase jedhe. Wareegni baase maal obboloowwan kiyya ka dubraa ka Rabbiin abbaa isaanii irraa fudhate. Obboloowwan kiyya saniif fedhii tiyya guddoo san wareegee nama isaanii ta'u nama naa ta'u qofaa otoo hin ta'in ka isaanii ta'u barbaadadhee san fuudhe jedhe. Wareegama guddaa. Kanaafuu ilmaan keenya waan jennu nama fuudha barbaadu nama heeruma barbaadu waan jennu fuudha kana keessa wareegama guddaa jira. Wareegama kanaaf qophaa'uu qabdan.
yoo dhugaan fuuni keenya bakka nu haagayuu barbaadan wareegama guddaa dabarsuu qabdanii beekaa wani jedhuudha. Wareegamni kun egaa gama hedduun dhufa. Wareegama guddaa dabarsuu qabda fuudha gaarii dheeraa tokko argatuuf. Gorsi sadaffaa kan wal gorsinu wal dhabbii. Wal dhabbiin dhiirsaaf niitii gidduu jirtu eebii miti, salphinnaa miti, rakkoo miti, dhukkubaa miti, fayyaa. Wal dhabbiin nu baannu kun wal dhabbii yaanni wal dhabuu, agartaa wal dhabuu, fedhii wal dhabuuti. Wal dhabbiin kun rakkoo jiraanuu agarsiiftu. Wal dhabbii malee waan ta'an wal dhabbiin jiraatuun barbaachisa. Wal dhabbiin gabbinna fiddi waan gabbifti malee waan laaffiftu waan balleessitu waa tolchiti malee. Wal dhabbiin waa tolchiti malee waan balleessitu. Kanaafuu maal barbaachisa? Gurbaa hundaanuu waan jennu niitiin tanteessii miti nama biraati. Nama biraa kan dhalate mana biratti guddate isii ta waggaa hagana geette dhaqxee fuute. Isiinis gurbaan kun nama haadha abbaan dhalanii ganda fi keessa guddate gara biraa guddate isi ka waggaa 20-30 ga'e dhufee si fuudhe. Maal barbaachisare isin lachuu nama kana akkuma inni jirutti qeebalii fudhadhu. Bakka jirtu nama ta'a. Nama kana jirjiiree akka inni fi fedhu godha hin jedhini akkuma inni jiru sanitti fudhadhu nama kana. Wanni jabtuun waa balleessa hagana. Nama kana jirjiiree akka fi fedhe jirjiiree fudhadhamoo akkuma inni jiru sanitti fudhadhaa dubbiin. Akkuma inni jiru sanitti fudhadhu. Namni lama ka dhibbarraa dhibba waan hunda keessatti walii galuun jiru. Addunyaa gubbaan jiru beekoon akkasii. Yoo dhibbarraa dhibba yaanni isaanii, fedhiin isaanii, dubbiin isaanii, hirriibni isaanii wanni hunduu dhibbarraa dhibba walii galee namni kun nama lamaa miti beekiyoos nama tokko. Farqiin dhabamte. Wanni isaan lamaan gargar baasaan jirtu jechuudha. Jiraatu qabde immoo. Isaan kun nama lama ta'uuf wanni nama lamaan kana gargar nuu baasa. Dubbii keessatti, yaada keessatti, agartaa keessatti, fedhii keessatti argamuu qabdi. Yookaan nama lamaa miti nama tokko. Kana dhumaruu qabda. Ati wanni guddoo gootumaa lama harka dhibbarraa hagam naaf niitiin tiyya walii gallaa dubbiin. Harka dhibbarraa hagam. Harka dhibbarraa 80 walii galtan waan guddoo maashaa Allah. Dhibbarraa 70 walii galtan maashaa Allah. Dhibbarraa 60 walii galtanis maashaa Allah. Ati amma dhibbarraa 70 kana kaayadhu akkamitti irratti ijaaraa yaalii godhi. Wanti gootu maal akkamitti haga hafe itti dabalaa dubbiinamu. Dhibbarraa 70 kana fudhadhee alhamdulillah 30 narraa hafe kana akkamitti irratti hojjedha akka ammallee diqqeessee gamana heddummeessu. Ooftee 80 ga'u qabda 90 ga'u qabda 95 ga'u qabda dhibbarraa dhibban taatu immoo wali kaleessuu qabda. Kanaafuu wal dhabbii jirtu kana akka balatte akka laalle laaffifnee akka laafatti laalle karaa laafaa naa hiiknu. Wanni kuwa mana hunda keessatti argamaa haa beeknu. Wal dhabbiin siif niitii akka jidduu amma argamte tun waan baddu miti, waan guddoo miti, waan bakka hundatti argama, waan mana hunda keessa jiraati. Akkami waa faanaan nabbahee, waan rakkoon nabbahee, waan uummata bira hin jirretti nu qabatee akka jettee mataaf hin dhukkubsine. Badii garii yoo nazaraan guddaa laalte atummaan kaayattee guddatu mala. Yoo ammoo waan xiqqoo laalte xiqqaatu mala. Ila xiqqoo laalte xiqqeessi. Rakkoo xiqqeessi malee guddisinati. Kanaafuu wal dhabbii dhiirsaaf niitii jidduu jirtu rabbiin guddaan nurraa haa xiqqeessu. Waliigaltee isaan jidduu jirtu rabbiin guddaan nu haa gabbisu. Jidduu keenya rabbiin nagaa gaarii haa kaayu, waliigaltee gaarii haa kaayu, afaan keenya rabbiin walitti haa galchu, yaada keenya rabbiin walitti haa galchu, fedhii keenya rabbiin walitti haa galchu. Karaa rabbii irratti rabbiin guddaan nu kaayee hunda keenya gara rabbii irratti waliin nu galchee jannata firdoosi keessa waliin nu haa qabu. Barumsa keenya ka afuraffaa asitti xumurannee haga barumsa shanaffaa keessa wal geennu. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.
ناني نملك سي دنيا ديني ركوب اللو والقافة إيافة كم توماني رحمة ما كيسناني نملك سي دنيا ديني ولي قلي دلو تفكي توني رحمة ما كيسناني نملك سي دنيا ديني بريكم كان ولي في عنو ولين يانو كم توماني رحمة ما كان كيديني نملك سي دنيا ديني يا ربنا سكرنا كم تشوبي لماني رحمة ما كيسناني نملك سي دنيا ديني درتكم ما دوني قوة إسلام جبسي قلبي أمة قري ونرد عن فقسي جد أمة إسلام هدوين جريكسي